Nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa tiubii baga gara chaanaalii kanaa deebitanii nagaadhaan dhuftanii ani nagaadhaa isinis bakkuma artanitti akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'allee barumsa Ingiliffaatiin walitti deebinee irra jechuudha. Maalinni har'ammoo kana isiniif qabadhee dhiyaadhe barumsa yookaan haasawwan baratamoo afaan Ingiliffaa keessatti yeroo baay'ee itti fayyadamnu jechuudha. Haasawwan kanneen yoo beekne baay'ee nu fayyadan waan ta'eef jechuudha. Nawliin turuu irraan fatinaa warri haaraa taatan chaanaala kana subscribe godhaa jechuudha. Viidiyoo hedduu irratti argattu viidiyoo hedduutu hojjetame. Keessa seentaniitis ilaaluu ni dandeessanii gara viidiyoo 190tti dhiyaatu hojjetameera. Kanaafuu seenatoo irraa fayyadamaa jechuudha. Wanta tokko irraa barattanii baatu viidiyoo yoo sanitti tole like gochuun irraan fatinaa. Amma gara barumsa keenya deemna. Common English conversation yookaan haasawwan baratamoo gaaffiif deebii ta'uu danda'ani Ingiliffa keessatti adeemsifaman jechuudha. Okay, tokkoffaan maal jedha? Maal jettee gaafattee namni X jedhamu David, would you like something to eat? Would you like something to eat? Would you like something to eat? David, waan nyaataa ni barbaadda? Waan nyaataa wayii jechuun ni dandeessan asitti. Waan nyaata wayii, waan nyaatan wayii ni barbaadda? Waan nyaatan wayii ni barbaadda? David, would you like something to eat? Waan nyaatan wayii ni barbaadda jetteen jechuudha. Inni maal jedhee deebisee jechuudha? No, I am full. No, I am full. No, I am full. Lakki quufeen jira. I am full yoo jettan quufeen jira jettan jechuudha. I am full. I am full. Asirratti amma I am full kan jedhu maal bakka bu'ee jechuudha? Quufeen jira. I am full. Quufeen jira kan jedhu jechuudha. Okay, maal jedhanii itti fufanii? Maal jetteen deebitee moo'e? Do you want something to drink? Do you want something to drink? Waan dhugamu hoo ni barbaadda? Do you want something to drink? Waan dhugamu wayii ni barbaadda? Waan dhugamu wayii ni barbaadda? Waan dhugamu wayii ni barbaadda? Maal jedhee deebiseefi? Yes, I would like some coffee. Yes, I would like some coffee. Yes, I would like some coffee. Eeyyeni buna wayii nan barbaada. Coffee jechuun buna miti. I would like nan barbaada. Wayii some coffee. Buna wayii nan barbaada. Eeyyen yes, I would like some coffee. Buna wayii nan barbaada. Yes, I would like some coffee. Eeyyeni buna wayii nan barbaada. Okay, kan itti aan maal jettee deebisteef jechuudha? Sorry, I don't have any coffee. Sorry, I don't have any coffee. Dhiifama buna hin qabu. Buna homaayyuu hin qabu jedhaati sirreessaa asitti. Dhiifama buna homaayyuu hin qabu. Sorry, I don't have any coffee. I don't have any coffee. Dhiifama buna homaayyuu hin qabu jettee jechuudha. Maal jedhee deebisee innis ammoo that's okay. I will have a glass of water. That's okay. I will have a glass of water. Rakkoo hin qabu bishaanuma burcuqqoodhaan naaf kenni. Yookaan bishaanuma burcuqqoodhaan nan dhugaa rakkoo hin qabu jedheen jechuudha. That's okay. I will have a glass of water. Water jechuun bishaani. Rakkoo hin qabu bishaanuma burcuqqoodhaan
nan fudhaa yookaan nan dhugaa jedheen jechuudha. Okay. Maal jetteen ishiin ammoo deebitee small glass or a big one. Small glass or a big one. Burcuqqoo isa guddaan ammoo isa xiqqaadhanii. Isa guddaadhaan ammoo isa xiqqaadhanii. Burcuqqoo isa guddaadhaan ammoo isa xiqqaadhanii. Small please. Maal jetteen jechuudha. Small please jedheen jechuudha. Inni deebi'ee ammoo small please jedheeni isa xiqqaan jedheeni. Here you are. Here you are. Here you are. Hodhu kunoo. Here you are. Hodhu kunoo. Jetteen jechuudha. Maal jedhee? Thanks. Galatoomi jedhee. You are welcome. Rakkoo hin qabu. You are welcome jettee rakkoo hin qabu jetteeni. Egaa kanuma jechuudha viidiyoon keenya irraa akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Viidiyoon itti tole like gochuun irraanfatina. Yaada soo qabaattan naaf barreessaa. Akkuma dura isinitti himuuf yaale chaanaalii kana keessatti viidiyoo hedduutu hojjetamee jira. Kanaafuu seena toos ilaalaa jechuudha. Viidiyoo hedduu jira irraa fayyadamtanii. Hanga ta'es ta'u irraa fayyadamtanii viidiyoowwan chaanaala kiyya keessa negaatiivii jettanii search gootanii irratti ni argattan jechuudha. Chaanaala telegiraamaa kiyyas descriptionii jala waan jiru join godhaa jechuudha. Irraa fayyadamtanii viidiyoo keessattuu warra intermediate taatan wantoota adda addaa waan irratti gadhiisuuf isin fayyada jechuudha. Achirraa hin dubbistanii viidiyoos isiniif gadhiisa jechuudha achirratti. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa ta'a.